Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohammadii fi qeerroo Oromoo dabalatee namoota giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti argaman hundi marfamuun himamee jira. Artistiin Hacaaluu Hundeessaa sirni awwaalchaa akka Finfinneetti geggeeffamuuf pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin marii geggeessuuf kan giddugala aadaa Oromootti wal ga'an. Haa ta'u malee humnoonni poolisii federaalaa fi poolisii Oromiyaa eegdota Jawaariin hidhannoo hiikkadhaa jechuun akeekkachiisaa akka jirantu nu ga'e. Akkasumas to'annoo jala oolfamuullee poolisiin federaalaa Jawaar dabalatee qeerroo galma giddugala aadaa Oromoo jiran mara marsanii jiran. Haalli yeroo ammaa kana Jawaar dabalatee namoonni giddugala aadaa Oromoo jiran akkaan yaaddessaa ta'uu isaati. Poolisoonni federaalaa giddugala aadaa Oromoo marsuudhaan to'annoo jala oolchuudhaaf kan ammaan kana sochii geggeessaa jiran. Egaa daawwattoota keenya ammas haalli yaaddessaa fi baay'ee ulfaataa ta'uu isaattu odeeffannoo nu ga'e. Kanaan osoo jiruun hojjettoonni OMN istiidiyoo Finfinnee keessaa ukkaanfamanii fuudhaman hagammaatti bakki isaan jiran hin beekamne. Tarii haalli isaan keessa jiranis ammas yaaddessaa ta'uun akkuma yaaddoo uumetti jira. Egaa daawwattoota keenya guutuun biyyattii raafamaa jiraachuu fi akkasumas ammoo Jawaar Oromoo dabalatee qeerroon Oromoo marti marfamanii jiraachuu isaaniiti. Haalli kun akkanumaan itti fufee taanaan biyyattiin raafama jabaa keessa seenuus odeeffannoo nu ga'ee jira. Egaa daawwattoota keenya ammas haala jiru duuka buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Numa waliin tura. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohammadii fi qeerroo Oromoo dabalatee namoota giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti argaman hundi marfamuun himamee jira. Artistiin Hacaaluu Hundeessaa sirni awwaalchaa akka Finfinneetti geggeeffamuuf pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin marii geggeessuuf kan giddugala aadaa Oromootti wal ga'an. Haa ta'u malee humnoonni poolisii federaalaa fi poolisii Oromiyaa eegdota Jawaariin hidhannoo hiikkadhaa jechuun akeekkachiisaa akka jirantu nu ga'e. Akkasumas to'annoo jala oolfamuullee poolisiin federaalaa Jawaar dabalatee qeerroo galma giddugala aadaa Oromoo jiran mara marsanii jiran. Haalli yeroo ammaa kana Jawaar dabalatee namoonni giddugala aadaa Oromoo jiran akkaan yaaddessaa ta'uu isaati. Poolisoonni federaalaa giddugala aadaa Oromoo marsuudhaan to'annoo jala oolchuudhaaf kan ammaan kana sochii geggeessaa jiran. Egaa daawwattoota keenya ammas haalli yaaddessaa fi baay'ee ulfaataa ta'uu isaattu odeeffannoo nu ga'e. Kanaan osoo jiruun hojjettoonni OMN istiidiyoo Finfinnee keessaa ukkaanfamanii fuudhaman hagammaatti bakki isaan jiran hin beekamne. Tarii haalli isaan keessa jiranis ammas yaaddessaa ta'uun akkuma yaaddoo uumetti jira. Egaa daawwattoota keenya guutuun biyyattii raafamaa jiraachuu fi akkasumas ammoo Jawaar Oromoo dabalatee qeerroon Oromoo marti marfamanii jiraachuu isaaniiti. Haalli kun akkanumaan itti fufee taanaan biyyattiin raafama jabaa keessa seenuus odeeffannoo nu ga'ee jira. Egaa daawwattoota keenya ammas haala jiru duuka buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Numa waliin tura. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohammadii fi qeerroo Oromoo dabalatee namoota giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti argaman hundi marfamuun himamee jira. Artistiin Hacaaluu Hundeessaa sirni awwaalchaa akka Finfinneetti geggeeffamuuf pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin
marii geggeessuuf kan giddu galam aadaa Oromootti wal ga'an. Haa ta'u malee humnoonni poolisii federaalaa fi poolisii Oromiyaa eegdota Jawaariin hidhannoo hiikkadhaa jechuun akeekkachiisaa akka jirantu nu ga'e. Akkasumas to'annoo jala oolfamuullee poolisiin federaalaa Jawaar dabalatee qeerroo galma giddugala aadaa Oromoo jiran mara marsanii jiran. Haalli yeroo ammaa kana Jawaar dabalatee namoonni giddugala aadaa Oromoo jiran akkaan yaaddeessaa ta'uu isaati. Poolisoonni federaalaa giddugala aadaa Oromoo marsuudhaan to'annoo jala oolchuudhaaf kan ammaan kana sochii geggeessaa jiran. Egaa daawwattoota keenya ammas haalli yaaddeessaa fi baay'ee ulfaataa ta'uu isaattu odeeffannoo nu ga'e. Kanaan osoo jiruun hojjettoonni OMN istiidiyoo Finfinnee keessaa ukkaanfamanii fuudhaman hagammaatti bakki isaan jiran hin beekamne. Tarii haalli isaan keessa jiranis ammas yaaddeessaa ta'uun akkuma yaaddoo uumetti jira. Egaa daawwattoota keenya guutuun biyyattii raafamaa jiraachuu fi akkasumas ammoo Jawaar Oromoo dabalatee qeerroon Oromoo marti marfamanii jiraachuu isaaniiti. Haalli kun akkanumaan itti fufee taanaan biyyattiin raafama jabaa keessa seenuus odeeffannoo nu ga'ee jira. Egaa daawwattoota keenya ammas haala jiru duuka buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Numa waliin tura. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohammadii fi qeerroo Oromoo dabalatee namoota giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti argaman hundi marfamuun himamee jira. Artistii Hacaaluu Hundeessaa sirni awwaalchaa akka Finfinneetti geggeeffamuuf pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin marii geggeessuuf kan giddugala aadaa Oromootti wal ga'an. Haa ta'u malee humnoonni poolisii federaalaa fi poolisii Oromiyaa eegdota Jawaariin hidhannoo hiikkadhaa jechuun akeekkachiisaa akka jirantu nu ga'e. Akkasumas to'annoo jala oolfamuullee poolisiin federaalaa Jawaar dabalatee qeerroo galma giddugala aadaa Oromoo jiran mara marsanii jiran. Haalli yeroo ammaa kana Jawaar dabalatee namoonni giddugala aadaa Oromoo jiran akkaan yaaddeessaa ta'uu isaati. Poolisoonni federaalaa giddugala aadaa Oromoo marsuudhaan to'annoo jala oolchuudhaaf kan ammaan kana sochii geggeessaa jiran. Egaa daawwattoota keenya ammas haalli yaaddeessaa fi baay'ee ulfaataa ta'uu isaattu odeeffannoo nu ga'e. Kanaan osoo jiruun hojjettoonni OMN istiidiyoo Finfinnee keessaa ukkaanfamanii fuudhaman hagammaatti bakki isaan jiran hin beekamne. Tarii haalli isaan keessa jiranis ammas yaaddeessaa ta'uun akkuma yaaddoo uumetti jira. Egaa daawwattoota keenya guutuun biyyattii raafamaa jiraachuu fi akkasumas ammoo Jawaar Oromoo dabalatee qeerroon Oromoo marti marfamanii jiraachuu isaaniiti. Haalli kun akkanumaan itti fufee taanaan biyyattiin raafama jabaa keessa seenuus odeeffannoo nu ga'ee jira. Egaa daawwattoota keenya ammas haala jiru duuka buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Numa waliin tura.